Tuma kadhataa jirru seera uumamaa 22 lakkoofsa kookaasii hanga 5 jiru nan dubbisa. Kadhannaa makeessootu jirru. Kun erga ta'e booddee Waaqayyo qoree isa ilaaluudhaaf Abrahaam jedhee waame. Abrahaamis kunoo asan jira jedhee deebise. Waaqayyo Yisihaaq ilma keessa tokkicha jaallattu fuudhi. Biyya Mooriyaa dhaqi tulloota keessaa isaanitti agas tokko irratti qalma gubamu godhii sanaaf dhiyeessi jedhe. Abrahaam ganama barii ka'ee qoraan qalmitti gubamu falaxee harree isaas fe'atee dargaggoota isaa keessaa lama Yisihaaqiin ilma isaas fudhatee lafa Waaqayyo isa itti dhaquudhaaf karaa irra bu'e. Ameen. Haleluuyaa. Sagalee Waaqayyo akkas jedheen daqiiqaa gabaabaa dubbadha. Akkuma ati jettee baate sana ta'a. Haleluuyaa. Meeshaan yoo akkas jedhaa akkuma jedhee ba'e sana ta'a jedha. Namni karaa deemu irratti hojii hojjetu irratti waaqeffannaa waaqeffatu irratti tajaajila tajaajilu irratti waa dubbatatee ba'a waa jedhee manaa ba'a. Har'a ganama kana siif immoo ergaan qaba. Waa dubbatatteetta yoo ta'e ganama kee keessatti waa jetteetta yoo ta'e har'a ergaan sii qaba akkuma ati jettee baate sana ta'a. Iddoo nama dubbise kun seera uumamaa 22 tokko kaasee isa jiruun dubbise. Gara 15 kaasee yoon dubbadhe Waaqayyo Abrahaamiin dhaqee akkas jedha mul'ata keessa. Yaa Abrahaam hin sodaatin ani gaachana keeti sanyiin kee baay'ee guddaan ta'a ani sin eebbisa ittiin jedha. Abrahaam garuu iddoo sanatti sodaa guddaa qaba. Sodaan Abrahaam qabu qabeenya guddaa qaba garuu dhalan qabu. Sodaan isaa yeroo hundumaa hormatuudhaan mana koo hormatuudhaan jireenya koo hormatuudhaan akkaman godha jedhee sodaa keessa jira. Umuriin isaa darbeera. Dhala godhachuuf hin danda'amu. Kanaaf abdii kutannaa keessa jira. Kana gidduutti sagaleen gara isaa dhaqa. Nama sodaataa jiru. Yaa Abrahaam hin sodaatin. Inni sodaatte sin dhaalu. Isa jilba kee keessaa ba'utu si dhaala. Jedhee Waaqayyotti dubbateetu Abrahaamiif kakuu gale. Erga Abrahaamiif kakuu galeen booda seera uumamaa 21 irratti dhufee Saaraayin yaadate. Waaqayyo akkuma abdachiisee ture Saaraayin hin yaadate. Akkuma dubbates isheedhaaf hin godhe. Yeroo itti manaa kee hin ulfoofti jedhee Abrahaamitti dubbatetti Saaraayin ulfoofti. Ilma sin deesse. Maqaa isaas Yisihaaq jettee moggaafte. Yisihaaq jechuun hin kolfa jechuudha. Haleluuyaa. Waaqayyo kakuu galee fi itti dubbatee erga mucichi dhufee dhalateen booda 22 irratti dhufeetu mucaa kakuudhaan dhufee gaafate. Hakkeedha dhufee. Yaa Abrahaam mucaa kee isa tokkicha isa jaallatu. Fuudhiiti gara tulluun sitti agarsiisu deemi. Erga deemteen booda mucicha aarsaa godhinaa dhiyeessi. Kanaa kakuun dhufe. Mucaa kakuudhaan dhufe argameedha. Silumayyuu dhabanii argatan. Amma garuu maachaan isuma aarsaanaa godhi jechaa. Abrahaam akkamittiin jennu maaliif hin jennu tokkoon qaban jennu tokkichaan qabuun aarsaa godhaan jennu Waaqayyoon dhaga'ee deemsatti fufe. Haleluuyaa. Garuu Waaqayyoon arga. Kana booddee Abrahaam ganama barii ka'ee qoraansaa falaxee mucaa isaas fudhatee dargaggoota isaa keessaa lama fudhatee harree isaa fe'atee erga qoraansaa falaxateen booda mucaa qoraan baachisee ofii aaduuf abidda harkatti baattateetu lafa Waaqayyo isatti hime deemuudhaaf karaarra bu'e. Abrahaam gaafa karaarra bu'u dargaggoota kanaaf mucichaa wajjin utuma deemaa jiran erga guyyaa 3 deemeen booda tullicha fuulleetti erge. Erga fuulleetti ergeen booddee akkas jedhe. Isin asuma tura. Aniif mucaan koo dhannee sagannee gara keessanitti deebinaa. Abrahaam kan inni qaluu dhaqaa jiru eenyudha? Mucaa isaati. Garuu maa jechaa jiru? Dhannee sagannee deebinaa. Kan inni dubbachaa jiru nan deebi'a jedhu hin taane dhannee sagannee deebinaa. Gaafa akkas jedhu gubbaadhaa galmee qabateera. Amantiin Abrahaam ilaalamaa jira. Erga akkas jettee bakka deebitee maratta kan jedhu achi galmaa'eeraaf. As qabadha harka kee ergaan sii qaba. Akkuma ati jettee baate sana ta'a. Erga keessan kaasaa hoolaaraa diyaas. Akkuma jedhee ba'e sana ta'a jedha. Haleluuyaa. Nu hidhannee sagannee gara keessanitti maal ta'an hin deebine. Kan inni qaluu dhaqaa jiru eenyudha? Mucaadha. Kan inni aarsaa gochuu dhaqaa jiru eenyudha? Mucaadha. Mucaan garuu tuma deemaa jiraniitu waan baay'ee nama gaddisiisu tokko dubbata.
Abbaayee ittiin jedhe. Aduunoo kunooti, qoraannoo kunooti, wanti hundumtuu jira. Wanti aarsaaf ta'u meerre jedhe. Naanakkeedhe Abrahaam. Waaqayyo hin qopheessa jedhe. Ni amiin jedhaa. Meessin iyyuu akkas jedhaa. Waaqayyo hin qopheessa jedhaa. Waan nama dhibu keessaa mucaan sun mucaa abboomamaadha. Gaafa Abrahaam dhanna qabeeyyuu mucaa waggaa 8ti. Jaarsi dulloomaan harkaa fiigee ba'ullee hin danda'a. Garuu abboomamaadha inuma deema. Haleluuyaa. Yes. Jiraataadha Waaqayyo. Kana booda Abrahaam akkeene Waaqayyoon qopheessa gaafa jedhu Abrahaam fuullee isaatti waa argaan jiru. Naannoo isaatti waa argaan jiru. Hoolaas argaan jiru. Kan inni argaa jiru mucaa masaati. Garuu maa jechaa jira? Waaqayyoon qopheessachaa jira. Ergaan sii qaba. Levaanaa jigaa'oo saapraadiyaa. Lafatiyyaan, lafatin eeggan, lafati jiran jennetti Waaqayyo waa sii qopheesseera. Yes. Mee namni tokko harka isaa kaasee naa qophaa'eera haa jedhu. Mee dabalaati naa qophaa'eera jedha. Hakkeene Waaqayyoon qopheessa. Hoolaa isaaf ta'u Waaqayyo hin erga jedhe. Abrahaam maa jechaa jira? Dubbachaa jira. Hin jiru garuu hin ergachaa jira. Hin jiru garuu hin qopheessachaa jira. Laaraa baadiyaas. Har'a wantu hin jiru taamini. Wantu hundumtuu duwwaadha taamini. Ganama kana ergaan sii qaba. Konfiraansii kanaan lafa hin yaadamnetti waa sii qophaa'eera. Lafa hin eegamnetti waa sii qophaa'eera. Merkoolii keessanii qaba. Laadiyaa baanoo sakaara badiyaa. Utuuti as jirtu jedha. Mana kee keessa jedha. Wanti ati itti galateeffattu galeera jedha. Gubaayima kana gidduudha nama rakkina mana isaatii ilaalee bo'aa dhufetu jira. Gaafa asii baatu hiikamaadha. Hoolaadiyaa sabroo bagabadiyaa. Hatu waan waggaa lama mana kee keessa taa'ee si rakkise gaafa asii baatu hiikameera. Teellaattiin dhufaa mee ejjaan si boora badiyaa. Mee yarkoolii keessanii qabaati siif hiikameera jedha. Kana booda keede Abrahaam Waaqayyo hin qopheessa. Oola aarsaaf ta'u Waaqayyo hin erga jedhe. Gaafa Abrahaam asii dubbatu oolaan darbatameera rangamaa keetti. Ameen jettu ati. Haleluuyaa. Oolaan manatti galti malee arangamaatti hin galtu. Oolaan horii manaati. Arangamaa keessa hin jiraattu. Yeroo asii Abrahaam garuu Waaqayyo in erga hin qopheessa jedhu achi oolaan qophaa'eera. Ameen jettu ati. Akkati dubbachaa baate sana ta'a. Akkuma ati jechaa manaa baate sana ta'a. Misira keessan kaasaa akkuman jedhee ba'e sana ta'a jedha. Dabalaati akkuman jedhee ba'e sana ta'a jedha. Oolaan achitti ergameera. Abrahaam garuu mucaa jajjabeessaama fuudhee dhaqeetu ergachi ga'een booda qoraan toora naqachuu jalqabe. Sila maa jedhe Waaqayyoon qopheessaa jedhe. Waaqayyo oola aarsaaf ta'uun ergaa jedhe. Amma garuu maal gochuuf? Qaluuf. Waaqayyo Abrahaam sammuu isaa keessatti mucaa qaleera. Waaqayyotu carraa mucaa eegee malee. Erga qoraan tarree naqateen booda erga walirra naqeen booddee harka mucaa qaagoonaan teellaatti cabse deebisee hidhe. Erga hidheen booda dhaqee qoraanicharra ciibse. Sila maa jedhe Waaqayyoon qopheessaa jedhe. Yeroo sana Waaqayyo maal godheera? Qopheesseera. Laaraadiyaa sabrooba. Harka kee ol kaafadhume jeenaadiyaaliyaa boossaa. Siif haala si rakkise gidduutti har'a Waaqayyo sii mul'ata. Siif haalota si rakkisan gidduutti har'a Waaqayyo sii mul'ata. Kana gidduutti erga mucaa ciibseen booda Abrahaam hamma mucaa qaluudhaaf achii garuu ilaalaa jira Waaqayyo. Waan Abrahaam godhu ilaalaa jira. Mucaas ilaalaa jira. Abrahaamis ilaalaa jira. Leedaaliyaa boossaa kaapiraadiyaatiyaa. Erga asii hixatee aaduu fudhate mucaan asii ciiseera. Asii irra kaa'uuf jedha. Kana gidduutti sagalee waaqarraa dhufe. Yes. Lafumatti abdii kutattee waan gootu wallaalteetti har'a sagaleen si qaqqaba. Abrahaam maal gochuudhaaf? Qaluudhaaf. Leebaaraadiyaas. Sagaleen gaafa dhufu yaa Abrahaam mucicha irratti harka kee waliin fudhatin. Tokkicha jaallattu akka tinaaf hin mararsiifanne argeera. Galagalii duuba kee ilaali. Gaafa Abrahaam galagalee duuba isaa ilaalu wanti aarsaaf ta'u qophaa'eera. Ameen jettu ati.
Hallelujah. Arra ergaan sii qaba sii qophaa'eera. Merkoolii qaba. Oh laadiyaas. Situn beeku malee jedha. Waaqayyo waa'ee keetiif waa qopheesseera jedha. Waa sii qophaa'eera jedha. Hallelujah. Kana booda qooda Yisihaaq oolaatu argame. Qooda Yisihaaq qalamu amma oolaa qalamutu dhufe. Hallelujah. Qoodi kee argameera. Libalaadoos sabagabadia. Hammayyuu ergaan sii qaba. Qoodi kee argameera. Meesinayyuu qoodi koo argameera jedha. Qooda Yisihaaqii oolaa dhufee qalame. Kana booda Abrahaam akkas jedhe yaa uyyee hiiree jedhe. Akkas jechuun Waaqayyo in arga jechuudha jedhe. Hakkaataati itti jirtu maal keessa akkati jirtu maalitti akkati jirtu Waaqayyo ganama kana argeera. Mera keessan kaasaa Waaqayyo in arga jedha. Dabalaati Waaqayyo in arga jedha. Naani Abrahaam yaa uyyee hiiree jedhe. Akkas jechuun Waaqayyo in arga jechuudha jedha. Hallelujah. Arangamaan Yisihaaqiin qabe biyya lafaati. Kakumoo fangaa didduu isa ta'uudhaaf jedhuuti isa dhufuudhaaf jedhuuti. Yesus Kiristoos gaafanni gara biyya lafaa dhufee biyya lafaatu isa qabe. Abrahaam tokkicha qabu manaa fuudhee ba'e. Waaqayyo abbaan tokkicha qabu gara biyya lafaatti erge. Yohaannis 3:16 akkas jedha. Waaqayyo tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundumtuu jireenya bara baraa qabaatuuf malee abaduuf miti. Maal keessa wal kaasaa? Qoodi kee argameera. Meesniyyuu iyyaati qoodi koo argameera jedha. Nuti akka seerichaatti waan hin jiraanne, seericharra waan daddabarre, seericha guutuu waan dadhabneef Waaqayyo abbaan taa'eetu gara biyya lafaa kana ilaale. Erga ilaaleen booda tokkoof tokko ilmaan namaa kun fayyuu kan ittiin danda'u yoon ilma koo gara biyya lafaatti ergeedha. Abrahaam tokko qabu manaa fuudhee ba'e. Waaqayyo tokko qabu gara biyya lafaatti erge. Qoodi kee argameera. Maaloo iyyaati qoodi koo argameera jedha. Dabalaati qoodi koo argameera jedha. Ilmi isaa gara biyya lafaatti dhufe kun immoo lubbuu nuu laate. Qooda Yisihaaqii oolaatu qalame. Qooda ilmaan namootaa garuu oolicha addunyaatu qalame. Hallelujah. Nuyi kan jireenya nuu laate qabna. Kan gara jireenyaatti nu fide qabna. Waan nu rakkise gidduu dhufee nuu gaggale Yesuus. Meesarkoolii keessanii qabaati. Waan si rakkise gidduu sii gale Yesuus jedha. Dabalaati waan si rakkise gidduu sii gale Yesuus jedha. Hallelujah. Luqaas 7:11 kaafne yoo ilaalle dubartii adayyeessaa mandara Naa'in keessa jiraattu ilma tokkicha qabdu. Kan isheen qabdu ilma tokkicha. Guyyaa tokko garuu isumatu jalaa du'e. Ilmuma isheen qabdu sanatu jalaa du'e. Kan isheen ilaallattu isa. Kan isheen abdattu isa tokkicha qabdi. Tokkuma qabdutu garuu jalaa du'e. Kana gidduutti boo'ichi mana isheetti gale. Namoonni hundumtuu dhaqanii ishee wajjin hin boo'u. Dubartittiin hin boossi. Wayyoo tokkoon qabuun dhabe. Wayyoo tokkicha kootu na jalaa du'e. Jettee laphee rukutachaa boo'aa in adeemti. Warri kaan manaa boo'u. Warri kaan immoo dhaqanii boollanni itti awwaalamu qotu. Warri kaan immoo reeffa baatanii deemu. Kana gidduutti Yesuus dhufe. Maal harka kee ol kaafadhu. Laara diyaaliyaa boossaa kaabaara jala diyaa. Harrayyuu ergaan sii qaba. In amanta yoo ta'e siif waan si rakkise gidduutti Yesuusii dhufa. Siif waan si rakkise gidduutti Yesuusii mul'ata. Mee bareechaa marka olii qaba. Maholaara diyaa sabroo bagadiyaa. Harra jedha. Siif waan si rakkise gidduutti jedha. Yesuusii mul'ata jedha. Dabalaati Yesuusii mul'ata jedha. Nama amanuuf garuu nan dubbadha ganama kana. Nama Waaqayyo ariifatee gubaa'ee kana gidduudhaa qaqqabutu jira.
Lebalajano sakara badia. Mereka sangkasati anak tu gargara meba jeda. Ya, dabalati na tu gargara meba jeda. Kana gidduutti Yesuus hin dhufe. Dubartattiin bu'aa ilma ishee saduu duukaa deemti reeffa duukaa. Warri kaan eessa jiru? Mana jiru. Warri manaa bu'an maaliif bu'u? Dargaggeessa du'eef bu'u. Warra achi boolla qotan dargaggeessa du'eef boolla qotu. Warra si baatanii deemaa jiran isa du'ee baatanii deemaa jiru. Ergaan sii qaba. Dhimmi kee qaama dhimmi isaa ilaallatu bukkeetti fuudhameera. Yesuus gaafa dhaqu lafa warra manaa bu'anii sinnan, lafa warra boolla qotanii sinnan. Eessa dhaqe? Lafa dhimmaa dhaqe. Ameen hin jettu ati. Arra siifis ergaan sii qaba. Waaqayyo lafa dhimma keetii sii dhaqa. Waaqayyo lafa dhimma keetii sii dhaqa jedha. Mee dabalaatti Waaqayyo lafa dhimma keetii sii dhaqa jedha.